Adoolessa torbaa 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerra. Gabaasa kana waliin ani wabii biyyaati. Dhaabni ABO zoonii lixaatti leenjii waraanaa kennaa ture xumursiisuun eebbisiisuu beeksise. ABO'n zoonii lixaatti leenjii loltummaa mooraa egeree Oromiyaatti marsaa imala kaayyoo jedhuun yeroo dheeraaf kennaa ture xumuruun miseensota leenjicha irratti hirmaatan milkiin goolabsiisee dirqama itti aanuuf qopheessuu beeksise. Dhaabni kunis leenjifamtoonni hubannoo gaarii akka argataniif ga'umsi loltummaa humnaa qaama qofa miti, leenjii gahaa, naamusa cimaa, dandeettii hojii garee, murannoo, obsaa fi yeroo rakkoon mudatutti murtoo sirrii kennuu dabalata. Humni keenya hojii isaa milkeessuuf amaloota kanneen irratti hundaa kan jedhutti akka amanuu kan barsiisaa ture. Dhaloota sammuun qaraas boca hidhannoo sammuu fi mudhiin bobbaasuu hooggansi ABO zoonii lixaa ifoomseera. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo ga'umsa leenjii, hooggansaa, qindoomina hojii fi deeggarsa hawaasaa irratti ijaaruun har'as miseensota waan ba'aniif beekaan cimsee ijaaraa jira. Barnoonni caayyaatti kennamaa tures seenaa uummata Oromoo, kaayyoo naamusaa, heeraa fi dambii ABO, sagantaa siyaasaa fi kanneen biroos kennaa tureera. Kanaaf ga'umsa loltoota isaas madaaluuf bu'aa hojii, naamusaa, eegumsa namoota siivilii, dandeettii qindoominaa fi itti gaafatamummaa isaa walitti ilaaluun barbaachisaa ta'u akeekuun sammuu dhalootaa haalaan ijaaruun egeree Oromiyaaf kaayyoo eebbifamaa saba Oromoof bu'uura tures barsiisaa tureera. Leenjifamtoonnis leenjii qaamaa fi cimina jabaan bobba'an humna qaama isaanii fooyyessuu fi hojii cimaa damdamachuuf shaakalaa fi leenjii qaamaa fudhataniiru. Kun obsaa fi damdamannaa yeroo dheeraa irratti xiyyeeffateera. Kana malees leenjii naamusaa fi ajajabummaa jechuunis ajaja hordofuu, hojii garee waliin hojjechuu fi itti gaafatamummaa fudhachuu irratti akka xiyyeeffatan hubannoo jabaan kennameeraafi. Dabalataanis leenjii hubannoo fi tarsimoo waliigalaa akkaataa hojii garee keessatti qindaa'anii hojjetan, hojii karoorfachuu fi haala rakkisaa keessatti tasgabbii qabaachuu irratti barnoonni kennamaa akka ture hooggansi ABO beekseera. Gabaasni isaa kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaa ture. Qophiilee har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa tamsa'an biroo waliin turtii gaarii qabaadhaa.